karamara kaayif jaartaaf jaartii waluma loltii waluma dhabdii walloltan illee wal dhabdan illee walloltan illee wal dhabdan illee hidhamte illee gaafa hidhamte illee namni hundi kasirraa cite mucee ummatana achiti si gaafataa ture galte maaltu dhufuu si dhoogge yoo atin dhufne hoo hireen ijoollee teetiitiif haadha manaa keetii maali jette maali ila doktor maal si fakkaate ani wanni ani itti dhufuu dhabe tokkoffaa paaspoortii baafattee akkan dhufu namni na kakaasaa turellee anumaa fi siidaa isin na gargaaraa ture karachi dura dalagadhee asii waan qabu isiin gaafan galullee $200 namni natti kenne isiidha eegarillee ammoo tuyyoo akkan baafadhullee namni na godhillee isii baafadhee paaspoortii kiyya itti ergee yeroo paaspoortii kiyya ilaalan ishaaraan narra jiraan biyya san seenuu hin danda'u dhorkaan walumaa galatti jechuun biyya san seenuu hin danda'u akka karaa jalaatiin dhufu na gaafannaa karaa jalaa saniin dhufuu hin danda'u saa sanitti obboleessi kanarra xiqqaa karaa Suudi Arabiyaa deemee akka inni amriin itti geette guyyaan itti ga'e isin marti keessanuu quba qabdanii yeroo sanitti dhufuu hin dandeenye itti jalaanillee dhufuuf ammoo yoo akka yoo dhufellee biyya san keessa bahuu hin dandeenye yookaan immoo biyya sanitti yoo qabame waggaa 25 umrii xiyya guutuu akka isaan na hidhan isinillee beekti isinillee beektan faayidaan an ilmaan xiyya fayyadullee waan hin jirreef dhufuu hin dandeenye sababa sanii achitti hafee jechuun waa'ee dhufiitiin guyyaa san fakkaata anillee hin dinne isinillee ammoo tuyyuu achi boodallee mubaarakiyyuu Dubaay jira warroota Dubaay jiru nama hedduu dubbistee akka ani karaa Dubaay dhaqee Dubaay irraa ammoo tuyyuu Ijipti dhufu gochaa turte gaafachaa turte si galee wanni sun hin taane kara Keeniyaa deemee akka ani Keeniyaatti wal agarru gaafadheen gaafannaan Keeniyaa isinillee dhufuu akka hin barbaanne natti himte warroonni ispoonsara nu godhanillee Keeniyaa dhaytee isiin akka Keeniyaa irraa ispoonsara kan achitti nu jijjiiran hin gaafatanii isiin dhaquu hin barbaanne atillee hin beekta atillee warra ispoonsara nu ta'e san keessa jirta si galee biyya biraallee dhaynee akka ijoollee tana achirraa baafannu gaafachaa turanii hin barbaanne jechuu walumaa galatti isiin galu sammaraa godhuu isiin diddee jennaan gaaffii biraallee hin dhiyeessee fi gallee galiitii kottuu haa jiraannu maallaqa ispoonsaraallee deeffannee maallaqa makiinaallee deeffannee mana takkaallee taatu bitannee ilmaan ta'e haa guddifannu kottaa gallu galii haa jiraannu jedhee gaafannaan illee lakki ani hin galu ani Itoophiyaa galee dhoqqee qamashee dhoqqee dha'uu hin danda'u dhoqqee dhiituu hin barbaadu ilmaan xiyyallee daalacheessee jiraachisuu hin barbaadu naan jettee jala murtee irratti himte jechuu isiin. Ati biyyatti maallaqa Oromoo waliin qabdee mana ijaartee ijaartii biraa itti fuutee ka jedhanoo hagam dhuga fuutee ijaartii. Kana namni biyya jiru ilaa dura dursoo dhimmi ijaartiitti deebinaati. No dura dursoo wanni carraa fi keessa baay'ee maal waan uummanni hedduu dhagaye jaartii biyyatti eegalte fuutee fuudhuu dhabuu kiyyaan fuudhuu fi fuudhuu dhabuu kiyyaan iyyuu isinii ibsa jedhi macarrashaa wanni isin wanni namni manuu ibsi bira tani biyya eegalte jaartii fuutee muncikkinii nu dhaga'ee coomin. Eechi. Walumaa galatti dhimmi fuudhuu fi dhimmi fuudhuu dhabuu dhimma biraati. Dhimmi fardiinuu bakka tana tabultii namaa diidu amaan. An bakka tana irratti hin qabu. Olaanaadha. Keessi mataa ofiin qabu. Ati aga biyya galte fuutee moo hin fuudhu? Asli fuutee fuudhee jiraan ilaalaal. Ila fuutee yoo jettan an fuudhee jira amma fuudhee an eega fuudhee baatii takka hin geenne. Biyyatti. Mana qabdaa mana bitattanii mana Oromoo kan ati jechaa jirtu kanaaf ammoo deebisaan ansii deebisuu barbaadu. Sheekonni illee qeessonni illee hayyuun illee namni hedduun illee hin jira siigalee namni itti amanan illee kan nama taraa tokko siigalee bakka kana maqaan haadha kiyyaallee maqaan nama ganda kiyyaallee maqaan agartee fira kiyyaallee wanni qabuuf hin jiru. Yoo anaa fi namni kun yoo qabeenya ilmaan xiyyaatiin waan $200 fi birriin irratti ergite 200 narra ergiteen alatti siifuu birriin ijoollee xiyyaa na seente addunyaa akeraa na hongeessu namaa gadi na haa deebisu mana haadha xiyyaa keessa jiraadha siigaleemi qixxaa haadha xiyyaa nyaadha siigalee akka isiin jettu mana hin qabu. Fileen abaaree dhaggeeffadhu fileen abaaree arba watuluta wanni nama abaaruuf illee jiru dhugaa jirtutu tana jechuu barbaadeeti ani manni anaaf isiin qabnu yoo kaleessa ka jiraannu taate yoo anaaf isiin ka walitti beenu taate anaa fi rabbii walitti dhufa siigalee addunyaa irratti
ibidda jahannam rabbinatti aanaqu mana waliin ijaaranillee hin qabu mana oromoo naa ijaartellee hin qabu hardallee hin qabu yoo qabaadde ammoo tuyyuu seeraanillee seenaanillee abbaan barbaadanii kallattii barbaadanii waan kana qulqulleessitanii nagaafachuu mirga qabdan wallabbiin anaaf isiin wallabnee bakka kana itti ga'e isinillee beeyti isinillee beeytan sigale jireenya isii keessaa yookaan ammoo jireenya kiyya keessaa isinillee akkamitti akka baate numarti kennaa wal beena jechuudha homaa waan kijiba qabu hin qabu kun sigale ani namallee waan dhoysuuf yookaan waan rabbii kiyya jalaan dhokanne ilma namaa tokkicha jala waan dhoysuuf hin jiru an dhugaasan dubbadha. Eshi amani aman takka qofa gaafii xumura carraa itti kenna gaafii xumura ati amma biyya kana dhufuuf hin dandeettu walillee dhabdanii wal dhabbii fi hojiilee ta'uu mala biyya kana illee dhufte karaa yooma araaramtee dhuftellee dhugaadha bas maa mumkin ofirraa haquun hin jirallee jedhama haqullee baattu namni xiyyaaraan bahee deebi'ee biyya faranjii kana dhaquun hin ulfaata kana namni biyya kana ture biyya kana keessa adeema hunduu hin beeka. Eshi eegaati biyya kana dhufuu hin dandeenye feetu fedha keetiin haa ta'u feetu mootummaan si haa dhoobu dhufuu hin dandeenye ijoolleen kuni sirra jiran haati manaa kee sirra jirti keetiin kun maqaa keetiin jira imeeliin paaswordiin si harka jira egereen ijoollee teetitii fi haadha manaa kee kakaa'iroo jiranii kunoo maali yaadame furmaata gurgurata. Ila doktor emaili fi paaspoortiin si harka jira egeree ilmaan kana maal yaaddaa jette. Wanni tokkichi ani ittiin of beeku yoo jiraate maqaa Amaan Huseeniin ispoonsarri kun galuudha. Kaanillee beeku mataa kiyya malee yoo ani achi jiraadhe malee isaan achi keessaa ba'uu akka hin dandeenye. Anillee hin beeka rabbillee beeka namnillee hin beeka. Bakka guutuu beeka kana malee aba'uu hin danda'ane dhuga. Waan achirraa hafe ani namni kunillee abbaan hojuullee atillee hin beektanii silkii tiyyallee namni naa fide isiidha. Ani imeela ani ittiin fayyadamu imeelli ispoonsara ittiin godhanne san isiin illee na gaafattee wanni isii dhorgadhallee hin jiruu nallee hin gaafanne haqiiqatti dhugaan jirtullee tanuma. Paaspoortii imeelaa fi paaspoora wanni isii isiin amma jettu kana sigalee ani irraa hin beeku imeela kiyya beekuu hin beeka garuu ammoo tuyuu paaspoora wanni isaan beeku sigalee paaspoortii isaan beeku. Paaspoortii isaan beeku sigalee mi. Lakkoofsi bilbila kun ittiin baname siifuu bira jira mataa isii bira jira sigalee imeela kana banattee imeela kana sirreeffattee nan gaafanne imeela kana iyyuu itti fayyadamuu hin dandeetti. Yoo man imeela kana isii dhorgadhe lakkoofsa isiin harkaa qabdu lakkoofsa kiyya ka amma isiin itti fayyadamuu jirtu kanaan ani banadhe na gaafattee yoom dhorgadhe haqiiqa rabbiititti ani hin dhorganne rabbillee na arga arrabni kiyyallee kaanarra dubbadhuun kun bor na goga ani imeela isiin hin dhorganne nan gaafanne sigalee miti ani takkitti wanni ani siin jedhe biyya san dhufuu hin danda'u karaa jalaatiin lubbuu kiyya aarsaa kafalee kootti ilmaan kana aarsaa kafalee siin naan jennaani aarsaan ani yoo kakafaluu fi danda'u taate yoo isaan fayyade waan isaan hin fayyadne irratti shamaa ta'ee barandaallee osoo taa'e abbaa isaaniiti yoo naan jedhan sigalee akkasii isaan fayyada malee waan hin taane dhaqee umrii tiyya guutuu waggaa 25 biyya sanitti wanni azabamuuf hin jiru biyya san keessallee yoo dhaqe umrii tiyya guutuu wanni ofitti taphadhuuf hin jiru hin ba'u nadhii isii dhufaa hin jiru wanni an jedheen takkitti hin tan paaspoortii fi imeelli isiinuu sirreeffachuu dandeetti sa'aatii amma harkaa qabdullee isii bira jira na bira hin jiru irraa hin beeku silkii tiyyayyuu osoo paaspoortii kana ka irraa beeku taate imeelli kiyya feesbuukii kiyya tiktookiin kiyya wanni hundinuu silkii kiyya isa waliin na jalaa bade silkii siin feesbuuka san hin deeffadhuan tiktookii kiyya hin deeffadhuan saniin hin fayyadamuan. Galatoomaa carraan keessan xumurameera siifuu kenina ummanni illee dhageettan ka waan kalee siifuun jira ooltee illee dhageettanii waan inni amma jedhaa jiru illee dhageettanii dubbiin manguddoon ka warri jala jirtan namni 19,000 kun manguddoo tayaa shayxaana hin naqina siifullee obboleessa teessanii inni illee obboleessa keessanii kana wal galte moo addaan gara galtee san isin turaallata ka dubbiin wal galti moo waliin galtuu sama